رياض الصالحين درس رياض الصالحين الره باب جتشودا في بيان كثرة طرق الخير باب جرجيني جرا دي سدباب إقدامي لما فارجيني جرا جتشو بسم الله الرحمن الرحيم السادس جاي فان جتشودا كبابا كناتي أنا أبي هريرة رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه جبنا سرا فقيس ربي سرا جالته قال نجري أبا هريرة قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجيه كل سلاما غاري كل سلاما شفت بوسا دوبا شفت بوسا دا كل سلاما شفت بوسا دا جناني شفت بوسا ياي من الناس المنامرات عليه سرت تادا جنان صدقة صدقاني سرت تادا أبا غاري دوبا أباسا الرتتا صدقاني كل يوم شوف قياتيني تطلع كنبات جناني فيه قيا سنين كيستي كنبات جناني قيا سنين كيستي كنبات الشمس أدون كنبات جيجو قيا أدون كيستي باتي وندرتو صدقات تعادى أبو سايل من مارت جيجو تعدل بين اثنين صدقة والكتاسون جدون ملما صدقة تعدل جتو والكتاسون جتون وللترارسون جتو دايوكا وللتدوون تعدل والكتاسون جتو بين اثنين يوكا والكتاسي جتو جدون ملما صدقة رسون وتعين الرجل takkaani gargaarta gargaaruun illee jechuudha gurbaa fi daabbatihi daabbaa isaa irratti gargaaruun yaabbii isaa irratti illee gargaaruun jechuudha yaabbii isaa irratti gargaaruun fatahamiluhu alayhaa fatahamiluhu isa ol baasuun jechuudha isa irratti fe'uun alayhaa yaabbii isaa san irratti isa fe'uun فتحمله جتون إسا فئون إسا والبافتي ركاؤون دابا سارت نمتجو مخانا دابا رتاؤون دندو ولتبون دندو تي فوتي نمتجو مخانا دابا سار ركاؤون صدقات غارينا جناني أو ترفع له تكاو إساف الفوتشون يوكين isaaf ol fuuchuun aw tarfa'u takkaa isaaf ol fuuta jechuudha. Kitaabaan dubbataara aw tarfa'u takkaa ol fuuta lahu isaaf alayhaa gaalattii sana irratti yaabbittii sana irratti isaaf ol fuuta mataacahu meeshaa isaa sadaqatun sunillee sadaqaadha. Akkas jechuun immoo eegan immoo irra ba'ee ka'ee irra ba'uu immoo hin danda'anni kun immoo inni silaa isuma fuutee rakaa'uudha miti gaala isaa yookiin yaabbii isaa amma moolitti ba'ee ka'ee meeshaa wayii lafatti hafte fuutee ol kennuufiin sadaqaadha jechuudha. Wal kalimatu xayyibatu sadaqa haasaan gaggaariin illee sadaqaadha. Wabikulli khaxwatin hundi jechuudha tarkaanfii cuftii tarkaanfii tamshiihaa kanati sii deemtee cufti tarkaanfii kanati sii deemtee ila salaati gara salaataatti kanati sii deemtee sadaqatun sadaqaadha. Cuftati gara masjiidaatti tarkaanfattee deemte hundi isaa sadaqaadha. Watumiixul azaa kaasuun illee deemsisuun illee al azaa ani xariiqi karaarraa sadaqatun sadaqaadha sunillee jechuudha. Waan azaa nama godhu karaarraa fuutee deemsisuun illeen sadaqaadha. Muttafaqun alayhi. بخاري مسلمي جتشو ورواه مسلم وديسي جرا أيضا التدبينه من رواية عائشة رواية عائشة را وديسي جرا إني وديسي رواية باوليرات هم رواية عائشة جتشو قالت نجت عائشان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجد جت إنه إنه دبين يوكا شانين جتشو دغا دبي يوكين شانين akkas jechuun waan booda isaa fassaruu deema jedhan yeroo akkana jennu. Khuliqa ni uumame kullu insaanin cufti ilma namaa ni uumame min banii aadama ilmaan aadamirraa ni uumame
على 60 و300 مفصل لفي جتشورا على 60 لفي جتشورا dhibba saddeetii fi dhibba sadii fi jaatama irratti uumame. Sittiinidha. Alaa gaarii alaa sittiina wa thalaatha mi'ati mifsalin. Buusaa dhibba sadi'iif jaatama irratti uumame ilmi namaa kun. Maasha Allah. Hadiisa jechuudha. Buusaa dhibba sadiif jaatama irratti uumamee jedha. Qaama ilma namaa kun buusaa dhibba sadiif jaatama qabaa. Faman kabbara Allah. Namni Allahu akbar jedhee Rabbiin guddise. Namni Rabbiin guddise. وحمد الله نمني ربي فارسي وحلل الله نمي لا إله إلا الله جي ربي برقابه كان الله توكيتشوم سيجيتشو وحلل الله جون كان ربي توكيتشوم سيجيتشو لا إله إلا الله جو ربي توكيتشوم سود وسبح الله كان ربي سبحان الله جي كان ربي كل ليس وسقاري واستغفر الله كان استغفار رب الربرباد كان توبة رب الركعته وعذل كان جتشورا كان مكسي يوكا كان دفسي كان مكسي وعذل جون كان مكسي كوكا كان دفسي جتشور كان دفسي قارد وعذل كان دفسي حجرا أكا عن طريق الناس كرانا مرة أكاوي كان فودي دفسس أو شوكة تكا قراتي تكا قرينا من فودي دفس قريسة تو أخاسة تو جتشول أو عظما تكي لفي لفي عن طريق الناس كرانا مرة من دفسي سن اللي صدقاء جتشول بر أو أمارة تكا كاني أجج بمعروف غاريت أو نها تكا كاني الأوي أم منكرين منكرر عدد 60 عدد لكي دبجاء 60 و300 لكي جتشورا لكوسا دبجاء جاتمات دب سديف جاتمات جتشور لكوسا دب سديف جاتماتيني إسرابوا جتشور فإنه إني يمسي نغنم فتا يوم إذن قياسا هاو يوخا نقول جتشور وقد زحزح نفسه حال جتشورا فجيس لبوسا عن النار إبدر حال لبوسا فجيسني غنمت سينا يوكنا وندوجته يوكنا كنا كيسا وجته بوسا سارا صدقا كنيرا لبوسا إبدر فجيسا حالتيني غنمت سينا جتشورا نزول جتشون غاري الثلامة المفصل ثلامة جون مفصل جتشود بوسا دما جتشودا غاري إذا كنافو حديثا كان راول ما غلطو نينو تفنو شفتي جتشودا بوسا خينيا دبسا ديب جاتمني ويارا كان صدقا تو صدقان توكو سر جرتو إرا هبن يوني فيمو والا كاوامي كان هجني tokkollee keessaa yooniif dalagne guyyaarraa akka ni jechuudha sadaqaan akka ni nurraa geessise irraa hubanna jechuudha. Baaba jajjabaachuuti egaa baaba khayrii addini 23ffaan asaabi'i akka baaba kanaatti adeemni jechuudha. Torbaffaan gaarii anhu Aisha abaadhuma huriiraarraa jechuudha. Aishaadha Aishaatittaan anhaa jedha sila abaa huriiraarraa jechuudha. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan Allahaa qaala ni jedhe من غزا نمني غنمبته من غدا نمني غنمبته إلى المسجد غير مسجدات نمني غنمبته غنمان نمني غير مسجد بيجتشود صلاة صبحيتيف أوراها تكا نمني غلغليفته أوراها تكا نمني غلغليفته النوم صلاة ماليت صلاة عصري يوكا مغريبا أعد الله له ربين إساف كرفيس جتشود ربين إساف كرفيس جتشود راهان كوني سارة آخر النهار جتشود كان ديمي قويا مجرشان قويا مغريبا يوخا أسرين جاري كان ديمي جتشود أعد الله ربي إني كرفيس له نمتشسنا في الجنة جنة خيسة نزلا جبجا يوكاو قبي جاري يوكاو
Gibjaan akka biyya keenyaa kanatti gaarii nuzulan gibjaa qopheessaafi jechuudha. Kullamaa gada cufuma jechuudha inni ganama deemeen awraaha takkaa cufuma inni galgala deemeen gibjaa tachitti isaa qopheeffamee kennamaafi jechuudha. Nuzul jechuun alfawtu nyaata jechuudha. Alquut nyaata. Warrizuq rizqiidha. Nyaatati isaa qophaa'a rizqiiti isaa qophaa'a jechuudha. Wamaa yuhayyi'u liddayfi waan kurfeeffamu jechuudha. Keessummaadhaaf waan kurfeeffamuun iyyuu nuzul jedhama jedhan. Gibjaa keessummaadhaaf waan kurfeeffamu jechuudha. Santu isaa qophaa'a. Akka magariiba dhaqee akka isuubii dhaqeen akka asrii dhaqeen gibjaan isaa qophaa'ee kennamaaf jechuudha masjidaa subhaanallah. Gaarii guyyuma hunda keessummaa ta'e nyaata jechuudha inni. Hadiisni 124ffaan Athaamin akka baaba kanaatti 8ffaan jechuudha. Annu abaadhuma huriiraarraa gaarii. Qaala ni jedha abaa huriiraan qaala rasuulullaahi Allahumma salli alaa Muhammad wasallim yaa ergamaan Allahaa ni jedhe yaa nisaa al-muslimaati yaa dubartii muslimtootaa yaa dubartii muslimtootaa laa tahqiranna in tuffatin jaaratun wallaan lijaaratihaa wallaa siitiif hin tuffatin ati siin wallaa keetiif hin tuffatin laa tahqiranna hin tuffatin jechuudha hin xiqqeeffatin jaaratun wallittiin jechuudha lijaaratihaa wallaa isiitiif hin tuffatin walaw firsi shaatin jechuudha jedhan walaw firsi shaatin otuma jechuudha kottee reettii ta'ellee otuma kottee reettii ta'ellee manyee reettii faa jedhan osuma ta'ellee muttafaqun alee Bukhaarii Muslimtu hadiisa kana odeesse jechuudha. Akkam jechuudha jennaan osuma wantatti qopheeffatte dhumee jechuudha wanni reettii miila reettii tokkittiitti galeellee ituma isa kennuufi ta'e wallaa keetiin tuffatiin jechuudha kenniif jechuudha. Qaala al-jawhariin ni jedhe firsi jechuun min al-baciir jechuudha baciira irratti jechuudha waan jechuudha akka horii irratti kalhaafiri akka kotteettisiin min addaabba baciira irratti dubbatamti kalhaafiri akka kotteeti akka qeensaati min addaabbati daabbaadhaaf immoo waan akka gaalaatiif immoo qeensa irratti dubbatamti iyyuu firsi jechuun qaala ni jedhe jawhariin warubbamaa yeroo istuciira ni ergifatama jechuudha yookaan ni dalagsiifatama jechuudha. Ni dalagsiifatama ni ergifatama maal irratti fishaat shaatii irratti ergifatamee dubbatama malee firsi jechuun kun silaa akka daabbaa irratti dubbatama hojii waa yaabbatamee deema waan akka gaalaa irratti dubbatama ture garuu immoo gizee reettii irratti illee dubbatama jechuudha. Isa kanaafuu riwaayaan jechuudha hadiisa biraa keessatti yeroo jechuudha yeroo maraqii danfifatte jedheen Aishaadhaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fa'aaksir ma'a bishaan see heddummeessiiti jedheen wallaa keetii gagga'i jedheen bishaan isaa kana danisi. Isa kanaafuu baaba jechuudha khayrii xiqqeeffachuu dhabuu keessa baaba khayrii daddabalachuu keessa jirra jechuudha. Hadiisni 125ffaan attaasi akka baaba kanaatti hadiisni jechuudha 9ffaan gaarii anin nabii عنه أباد موريرا رضي الله عنه الله جبنا سرها فجيسو عن النبي إرجما الله الرا قال نجد إرجما ربي الإيمان إيمان نجد بدع وسبعون ترباتمي وإيه